Achiti ya achi gaa'ela gorattee cidha gorattee dhuftee kan dhufee si fuudhu immoo abbaa manaa namaati jechuudha. Kan si fuudhu duwwaa miti bari. Qoricha fudhadhu, qoricha siin baasi, hin irraanfatiin akka ulfooftuun barbaadu waan meeqa siin jedha jechuudha. Ituu haadha manaa keessaa qabu. Maal gochuutti bilbiltati? Isa durii dhiisati. Januaarii Febraarii irra bilbilaa fi turte. Amma si eengadda akeekkachiisa sii kenneera jechuudha sitti bilbilee. Akeekkachiisa dhiisii. Ittiin bilbileen nan tolee lakkani bilook wal goonee jirra minaamin teette amma immoo deebistee bilbilaa jirtaa jechuudha. Amma gammadde ati gaa'ela kan kee abbaan manaan kee barreessee sitti kennaa xiqsii kana minaamintii kana maxxansitaa mucaa waaqayyooti gaa'ela kee bareechatta mana namaa immoo diigdaa jechuudha. Baalagee qoshaashaa wayi isa iyyuu dubartii gidduu dhaabbattaa tammatifa hin qaanoftuuti. Immoo babbaasi. Ana misraaqitti jechuudha. Arraba na caala namni qabu hin jiru. Digrii isaa maayistarii isaa maalsa asin gadin si gura. Inkaan isin dhiisaatti guruppii keessan jechuudha. Tokko tokkoon bukoo keessan gadi isin yaasa. Tokko tokkoon kana duwwaa miti bare. Bukoo kee viidiyoo kee jaarsolii dur wajjiniin turte maal inti isaa tokko lamaan hin gadi si yaasa jechuudha. Na yaadadha yeroo isin abaa bobboo turtanii jechuudha. Yaadatta? Akkasin natti bobbaastanii na arrabsaa turtanii. At the end of the day dhugaan kan kootu beeyanatu dhugaa qaba. At the end of the day kan isin wal geessanii maqaa waraanaan teessanii jechuudha. Kunoo akkas wal gochuu maatii namaa diiguu ijoollee namaa abbaa mala jiraachisuu ya maatiin akka diigamu maatii duwwaa miti kan diigamu bari. Maatiin isa fuudhee fi maatii warra walitti heerume jechuudha. Qoshaashaa wayi safuu Oromoo keessa baate maal taa qirciccitaamii kee kana yoo miiccatteeti. Anna yaadadha yeroo tokko. Loomii fi maal bitadhuuti raqqiti jilba kee fi maal kee kan ofirraa soofeedhe anamini kan si gorsaa ture. Maalan mana kee diigan. Eessumaa si argate maydame adaraa waaqaa damee keenya eessuma argatteeti an sababan tala kana faarfannaa keeyyuu jibbaa jirraa bar cubbamtu kana isaa fiddeeti. Fidde ati halkanii guyyaatti hin bilbiltu. Maalirra kooltee eessa akka jirtuutti hin bilbiltu. Akkamitti to'ati irra jirtuuti dhiirri gara biraa haadha manaa ituu qabu. Haadha manaa ituu qabu. Isheetti bilbilee tikeeta biteefi sa'aatii 3 oofee iddoo argetti ishee waxxara. Isayyuu mucaa biyya hin beekne. Isayyuu mucaa afaan hin beekne. Isayyuu mucaa haaraa dhuftee ulfooftee mana keessatti rakkattu jechuudha. Waan nyaattu dhabdee namni galagalee abuse. Dubartii ishee akka keeti nama meeqa ijoollee meeqa abbaa malee kan teessise. Dubartii akka keeti kan dhiirri ifi dubartiin akka waliin galle kan godhe. Dubartii akka keeti namni dhiira akka jibbu kan godhe. Dubartii akka keeti kan dubartiin natte mana keessatti akka duutu kan godhe jechuudha. Ataka isheen duutuuf kan hojjechaa turte bare. Kan keen bareechata Facebookiin kennuufu TikTokiin kennuufu maal kee bilook no gootee amma Facebook irra sii darbattee yaadde ammati. Bilookii dhiisiitti lafa gaara kee qaraqare. Kanan siin jedhaa jiru fagaara kee anaan bilook gochuu miti. Facebook irra waan na fayyadduun qabdu anaan. Facebook bilook gochuu keerra fagaara kee fi luka kee walitti qollofadhu. Fagaara kee fi luka kee. Abbaa barbaadde moo fidi. Abbaa barbaade kan barbaade waan barbaade jechuudha. Nambarree tammayyuu eenyu kan ta'e hin beekta bare. Hin beekta. Anamma waan dhuunfaa keessanii intini jedhee miti. Waan na sassachiise anamma ijoolleetu mufoof ta'ee jira. Mucaa afaan hin beekne biyya ormaatti fiddanii mana keessanii 2 jedhe. Sadaffaa faarfataa kabajamaa ti heerumte isarratti sagaagaltu. Asiin jedha daraartu qalbeessaa miinaamittee ofiin jettu fokkistuu najjoo ofiin jettu moodeelii ofiin jettu magaajaa wayi moodeela maaliiti moodeela ittiin jettee suuraa ittiin olii gadi menniqfattu ittiin qunxee barbaaduudha malee maalidha baalagee qoshaashaa wayi kabajamteen teessuu sayyuu. Ani gaa'ela qaba gaa'ela di qabaatte gaa'ela namaa kabaja akkuma kan keeti kabaja goradhuusaaf. Intala akka mana keessatti duutuuf miti kanatu hojjechaa turte. Kan ammoo fi najjeessitee olii gadi maraattu. Maqaa misraaqiin of ajjeesta. Hin beektu ati.
abbaa mana January February irratti yeroo bilbilaa turte amma torban kana bilbilaa gaafa turte gaafa boossetti mattu inni ijoollee isaatiif haadha manaa isaatiif biddeen bitee mana keessa kaa'uu dadhabee jira bare siif tikeeta bitaka siif gaazii guteetu dhaqee siin olii gadi si geessa ka qabsaa baa'uu bobo qabsaa Facebook irra jira tokko lama maafati daabboo si ergita baalege qoshaashaa wayi daabboo haadha manaa qaba bare yerootti daabboo ergisiin jedhee daabboo ergitaa turte san yeroo qullaa bantee miin qinxiraama keetti ergaa turte ko haadha manaa qaba bare ati maal damee ammuma argiteetu damee ammuma argitee marattee fuute at least akka waldaa kiristaanaatti jeejaa waggaa tokko barachuu qabdu shur barattee immoo jirta waggaa tokko at least wal baruu keessanitti waggaa lamaaf waggaa tokko isin furataa jechuudha mochaalumatti ertee goobirra jette inni istuma cheeti qoshaashitti ganaan deebi'een si dhufa maqaa konnoyin abbaa barbaadde immoo fiti ganaan immoo bukoo kan kee qofaa mitiin kan hin gadi yaasu ammaa booddee jechuudha gadi ba'e mucaatiin dhiifama gaafadhu intalaan dhiifama uummata Oromollee dhiifama gaafadhu faarfataa Oromoo fuuteetti taphataa itti gatii teebsa qolattu shaarmuxaa waan biyyaa baateef siin taane hin hojjetteen jijjiiramtu hongoo fi maseena wayi qoshaashaa ijoollee mucaa xiqqoo sitti fakkaate yoona kana sitti bare mana meeqa diigaa baateedha bare mana meeqa jazbaa seyyummoo maaliin of godha namanitti bobbaasa malee eenyu haara keenatti bobbaaste deemi gaafadhu gurbattiin haadha raawun kun naannaa rabsite kanaan dura fira kootiyyuu bare gammachuu tashoome fira kootii bare dhaqi gaafadhuun qoshaashaa kanaanii naqamtee ta'uu isheeyyuu hin beeku malee jazbaa kan akka nadheen intini jettu kan naannama akkasiyyuu argeen beeku ani qoshaashaa an jaarsa kabajama abbaan saan harree akka kana akka ta'e maal tan beekan intala namaa fidde ingashuu manatti deemi jireenya kee jiraadhu hin jedhuuni ijoollee lama mana keessa ijoollee Oromoo isayyuu Oromoo bilisa baastu Oromoof sagalee taatu qananiif sagalee taatu dubartii duuteef hojjesteef sagalee taatu just boch